Firaa keessaan adda baafachuu yoo barbaadan guyyaa rakkina keessaniitti miti kan isin fira keessan eeguu qabdan. Ebeluun fira kootii guyyaa rakkina kootti naa qaqqabeeraa, hiriyyaa koo isa dhugaadhaa guyyaa rakkina kootti naa qaqqabeeraa jettanii duwwaa hin eeginaa, hin madaaliinaas. Nama baay'ee isin jaalatu, nama isin isa jaallattan adda baafachuu kan isin dandeessan gaafa rakkattanii fi gaafa lolli isin irratti baay'ate duwwaa isin wajjiniin jiraachuusaaf gaafa gaddaa isin jajjabeessuu isaatiin qofaa miti. Fiira keessan kan isin adda baafattanii gaafa gammachuu keessanii wanti gaariin isinii ta'ee gaafa isin wajjiniin inni gammaduu danda'u. Wanti gaariin harka keessan galee ilil yaa Waaqayyoo baga obboleessa koof ta'e jedhee yoo kolfe isin wajjin, yoo gammade isin wajjin, gammachuu keessan sana keessa akka isin turtaniif isin wajjiniin yoo dhaabbate inni dhugumaan fira keeti. Gaafa rakkina keemmaa hansirratti galateeffatu baga akkas ta'e baga kufe, baga karaatti hafe kan jedhutu baay'ata. Isammaa beekta, yommus immoo adda baasna hin argina waan ta'eef. Gammachuu keenya keessatti garuu warri nu wajjiniin dhaabbatan baga sii ta'e, baga sii tole, baga sii mijate, baga gara fuulduraatti tarkaanfatte ammayyuu siif haa ta'u warri siin jedhan, warri si bukkee dhaabbatanii gammachuu keessan akka ati mi'eeffattu si gargaaran isaan firoota kee warra dhugaadha, hiriyyaa keessa dhugaadha. Kanaaf gadda keessatti qofa otoo hin taane gammachuu keessan keessa akka turtaniif warri isin wajjiniin dhaabbatan firoota keessan ta'uu isaanii bara. Horaa bulaa, eebbifama.